Israel said that it killed a senior commander of Hezbollah. Well, we can now confirm, we are getting confirmation from Hezbollah. The United Nations Human Rights Chief has told the Security Council that the targeting of thousands of people in Lebanon with exploding pagers and walkie-talkies was a violation of international law. Oduu teenya jalqabaatiin Soomaaliyaan meeshaa waraanaa seeraan alaa Itoophiyaa irraa gara naannoo Puuntlaanditti geeffamuu balaaleffatte. Haa ta'u malee himannaan Soomaaliyaa kun guutummaan guutuutti sobaa jedhame. Soomaaliyaan meeshaa waraanaa kun Puuntlaandi seenuu ragaa maalii dhiyeessite? Oduu kana eenyutu soba godhee? Gama Itoophiyaatii maaltu jedhamee AGM gabaasa bal'aa qindeesseera. Oduu itti aanuun Hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el marii uummataa magaalaa Maqaleetti gaggeessuu jalqaban. Yeroo ammaa kana dhibdee keessa kan jiru garee wayyaanee gamaaf gamanaa walga'ii gaggeessuu itti fufeera. Oduudhuma walqabateen naannoo Tigraayitti waraanni Eertiraa bakkoota qabatee jiru gadhiisuu baatus waraanni Eertiraa bakkoota qabateetti dararaa geessisaa jira oduun jedhu sobaa jedhame. Gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu teenya xumuraatii fi biyya alaatiin Israa'el qondaala olaanaa Hizbollaa Beirut keessatti ajjeesuun himame. Kanaanis muddamni baha giddugaleessaa ammas daran hammaateera. Waraanni baha giddugaleessaa garamitti deemaa jira? Gabaasa guutuu ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatanaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aatti dhiyaatan. Oduu teenya jalqabaatiin Soomaaliyaan meeshaa waraanaa seeraan alaa Itoophiyaa irraa gara naannoo Puuntlaanditti geeffamuu balaaleffatte. Haa ta'u malee himannaan Soomaaliyaa kun guutummaan guutuutti sobaa jedhame. Meeshaa waraanaa Itoophiyaa irraa gara bulchiinsa Soomaaliyaa kan taate Puuntlaanditti ergamaa jiru akka ishee yaaddeesse Soomaaliyaan beeksifteetti. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti ibsa kaleessa galgala baaseen meeshaalee waraanaa daangaa Itoophiyaa irraa gara bulchiinsa Puuntlaanditti fe'amaa akka jiruu fi yaaddoo guddaa itti uumuu ibse. Meeshaalee waraanaa kun hayyama malee karaa daangaa Itoophiyaatiin bulchiinsa Puuntlaanditti galuu isaa Soomaaliyaan cimsitee akka balaaleffattuu fi gochaan kun birmadummaa biyyattii kan sarbu ta'uu ibsi ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa irraa bahe ni mul'isa. Meeshaalee waraanaa kun hayyama malee Itoophiyaa irraa gara bulchiinsa Soomaaliyaa kan taate Puuntlaanditti fe'amuun isaa birmadummaa Soomaaliyaa kan sarbuu fi yaaddoo cimaa nageenya biyyaalessaatii fi naannootiif agarsiistuudha jedha ibsi mootummaan Soomaaliyaa eda baase. Mootummaan Soomaaliyaa ibsa kana afaan sadiin kan baase yoo ta'u afaan Soomaalee, Arabaatii fi Ingiliffaatiin baase. Meeshaalee waraanaa konkolaataa fe'insaatiin gara daangaa Itoophiyaatii daangaa ishee seenuu ragaa qabatamaa qabaachuu ibsite Soomaaliyaan. Haa ta'u malee ragaa qabatamaa kana Soomaaliyaan hin dhiyeessine. Akkamitti akka ta'ee fi ofiif to'atte moo hin to'anne kan jedhu Soomaaliyaan homaa hin jenne. Konkolaattonni fe'insaa lama meeshaalee waraanaa fe'anii Itoophiyaa irraa gara Puuntlaanditti geessaa jiraachuu ragaan galmaa'ee ni mirkaneessa jechuun meeshaan kun waliin dubbii dippiloomaasii yookaan hayyama malee seenuu ibsa mootummaan Soomaaliyaa. Kun ammoo birmadummaa daangaa Soomaaliyaa akka sarbuu fi Itoophiyaan seera idil addunyaatiif bitamuu fi nageenya naannootiif kutannoo qabaachuu ishee irratti yaaddoo qabaachuu ibsa mootummaan Soomaaliyaa. Akka ibsa mootummaa Soomaaliyaatti ragaan galmaa'ee ni jira jedhamus ragaa kana mootummaan Soomaaliyaa ifatti hin ibsine. Amma duraas meeshaan waraanaa Itoophiyaa irraa seeraan ala gara daangaa Soomaaliyaatti geeffamee akka ture kan hime mootummaan Soomaaliyaa meeshaan waraanaa Itoophiyaa irraa gara naannoo Galmudug geeffamee akka turee fi gara naannoo Baayidaawaatti ammoo xayyaaraan geeffamee akka ture himateeti jira mootummaan Soomaaliyaa. Gochaan kun hatattamaan akka irraa dhaabbatu ammoo mootummaan Soomaaliyaa ibsa eda baaseen gaafateera. Michoonni naannootii fi idil addunyaa gocha kana akka balaaleffatanii fi naannichatti nageenyii fi tasgabbiin akka dhufuuf tattaaffii waloo jabeessuu akka qaban mootummaan Soomaaliyaa waamicha dhiyeesseera.
Faallaa kanaatiin himannaan Soomaaliyaa kun oduu qulqullaa'e osoo hin taane himannaa sobaatii jedhame. Soomaaliyaan qumaara sobaatiin Afrikaa jeeqaa akka jirtu gabaasni biraa saaxile. Mootummaan Soomaaliyaa viidiyoo hin qulqullaa'in miidiyaa hawaasaa irratti ilaalee Itoophiyaa himate malee wanti Puuntlaand seene meeshaa waraanaatii miti jedha. Gabaasni qulqullaa'e kan biraa viidiyoo meeshaa waraanaati jedhame kan hin qulqullaa'in mootummaan Soomaaliyaa ittiin Itoophiyaa himate kana qulqulleessuu kan beeksise gabaasni Inside Africa. Konkolaattonni fe'umsaa miidiyaa hawaasaa irratti mul'atan meeshaa waraanaa osoo hin taane dhagaa boba'aa seeraan alaa akka turan maddeen Puuntlaand irraa mirkaneeffadheeraa jedha Inside African. Konkolaataaleen kun lamaanuu dhagaa boba'aa seeraan alaa fe'anii Itoophiyaa irraa akka Puuntlaand seenan gabaasni Inside Africa kun agarsiise. Meeshaa waraanaati jechuun himannaan Soomaaliyaan dhiyeessite sobaa jedha gabaasichi. Konkolaattonni fe'umsaa kunneen humnoota nageenyaa Puuntlaand naannoo Muduk keessatti argamaniin qabamuun gara Galkaayootti ergamaniiru jedha gabaasni Inside Africa. Gabaasni qulqullaa'e akka agarsiisutti konkolaataaleen lamaan sun gandoota keessa osoo darbaa jiranii namni wa'ii konkolaataalee sana viidiyoo waraabee Facebook irratti maxxanse. Kanaaf ammoo waan ijoolleen Facebook gubbatti sobdee mootummaan Soomaaliyaa akka dhugaatti barreesse jedha gabaasni Inside Africa. Walumaa galatti gabaasni Inside Africa konkolaataaleen kunneen meeshaa waraanaa fe'an osoo hin taane dhugaan lafarra jiru dhagaa fe'anii Puuntlaand seenan. Haa ta'u malee bulchiinsi Moqaadishoo odeeffannoo hin mirkanoofne miidiyaa hawaasaa irraa fuudhuun tarkaanfii fudhachuudhaaf of eeggannoo malee dhaadachuun hariiroo naannoo daran dhiphisuu kan mul'isudha jedha. Inside African gabaasa Puuntlaand irraa mirkaneeffatee hojjateen. Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaa haga oduu kana qindeessinutti deebii hin kennine. Oduu itti aanuun Hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el marii uummataa magaalaa Maqaleetti gaggeessuu jalqaban. Yeroo ammaa kana dhibdee keessa kan jiran garee wayyaanee gamaaf gamanaa walga'ii gaggeessuu itti fufaniiru. Haaluma kanaan dura bu'aan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el Amaanu'eel Asaffaatii fi miseensi koree giddugaleessaa TPLF kan magaalaa Maqaleetii fi kantiibaa magaalaa Maqalee Yidbaarak Ammahaa waltajjii kana dursa akka jiran himameera. Mariin kun fulbana 11 hanga 16tti magaalotaa fi aanaalee hunda keessatti kan gaggeeffamu ta'a jedhameera. Dura ta'aa wayyaanee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el yeroo qormaataa kanatti waltajjiin kun barbaachisaadhaa fi gaggeeffamuu kan qabudha jedhan. Yeroo dhiyoo as bulchiinsa yeroo walii waldhabaa kan jiru Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el hanga fonqolcha gaggeessuuttis yaalaa jira jechuun bulchiinsa yerootiin himatamaa jira. Ji'a darbe erga humnaa wayyaaneen kora 14ffaa gaggeessitee booda dhibdee wayyaanee gidduu jiru hammaateera. Ergasii as obbo Geetaachoo Raddaatii fi Dabratsiyoon deddeebi'ii wal himachaa turan. Wal dhibdeen jara lamaanii inni ijoon ammoo aangoo naannichaa akka ta'etu dubbatama. Oduudhuma wal qabateen naannoo Tigraayitti waraanni Eertiraa bakkoota qabatee jiru gadhiisuu baatus waraanni Eertiraa bakkoota qabatetti dararaa geessisaa jira oduun jedhu sobaa jedhame. Guyyaa kaleessaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa waraanni Shaabi'aa bakkoota qabatee jirutti dhiittaa mirga namoomaa raawwachaa jira jechuun himatan. Dhimma kana ilaalchisuun bulchiinsi godina baha Tigraay kan daangaa Itiyoo Eertiraa irratti argamu ibsa gara waajjira koominikeeshinii isaatiin baaseen Zaalambassaa fi Iroob keessatti sochiin addatee akka hin jirre beeksiseera. Tibbana irra deddeebi'iin naannoo Zaalambassaatti waraanni Eertiraa dhiittaa mirga namoomaa raawwachaa akka jiru himamaa ture kan jedhu bulchiinsi godina baha Tigraay. Kun garuu dhugaa lafa jiru miti jedheera. Gandoonni 8 ol waggoota 4 darbaniif to'annoo loltoota Eertiraa jala akka turan kan ibsame yoo ta'u, gandoota kanneen keessatti jijjiiramni haarawni tibbana mul'ate akka hin jirre bulchiinsi godina baha Tigraay ibseeti jira. Oduu teenyaa xumuraatiin Israa'el qondaala olaanaa Hizbollaa Beerut keessatti ajjeefte. Ajaja waraana Hizbollaa keessaa tokko kan ta'e Ibrahim Aqil haleellaa qilleensarraa Israa'el Beerut keessatti gaggeessiteen ajjeefamuun himame. Israa'el jimmata kaleessaa Beerut keessatti haleellaa qilleensarraa raawwattee turte. Israa'el ajajoonni olaanoon Hizbollaa hedduun ajjeefamaniiru yoo jettu, Hizbollaan ammoo ajajoota olaanoo keessaa tokko kan ta'e Ibrahim Aqil ajjeefamuu mirkaneesseera.
Israel said that it killed a senior commander of Hezbollah. Well, we can now confirm, we are getting confirmation from Hezbollah that top military commander, Ibrahim Aqil, has indeed been killed by Israel in that attack. Qondaalonni Libaanos yoo xiqqaate haleellaa naannoo Dahee jedhamutti raawwateen namoonni 14 ajjeefamanii hedduun miidhamaniiru jedhe. Qondaalli olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Roosmaariin naannoon baha giddugaleessaa balaa hamaa irratti argamaa jirti jedhan. Erga meeshaan qunnamtii harkaa Hizbollaa Peejar jedhamuu fi Walkie Talkies jedhaman dhohanii namoota 37 ajjeesanii walga'ii manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii taa'ee irratti akka dubbatanitti haleellaa qilleensarraa Beerut keessatti Israa'el guyyaa kaleessaa gaggeessiteen gamoon mana jireenyaa tokko guutummaan guututti manceera. Gareen lubbuu baraartoota bakkichatti imaluun kanneen caccabaa gamoo jalatti danqaman baraaraa turan. Waxabajjii keessa Israa'el haleellaa Beerut keessatti gaggeessiteen ajajaa waraanaa Hizbollaa Fu'aad Shukir ajjeefamee ture. Ergasii ajjeechaan kaleessa Ibrahim Aqil irratti raawwatame kun kan jalqabaa yoo ta'u, ammas ajajaan kun ajjeefamuun waraana baha giddugaleessaa ittuu hammeessaa jedhameera. Beerut keessatti muddamni hammaateera. Kanaaf ammoo Hizbollaan daandiiwwan hedduu cufee akka jiru ibsameera. Dubbi himaan humna waraanaa ittisaa Israa'el yookaan IDF humna Hizbollaa Radwaan jedhaman keessatti ajajoota olaanoo keessaa tokko kan ta'e Ibrahim Aqil ajjeefneerra jechuun dhaadatan. Dabalataan ajajoonni waraanaa Hizbollaa gara biraanis isa waliin haleellichaan ajjeefamuu himan. Dubbi himaa waraana IDF. Dubbi himaan kun akka jedhanitti ajajoonni Hizbollaa fi namoonni dhuunfaa isaa waliin ajjeefaman Galiilaa weeraruuf namoota karoorsaa turan keessaati jedhama. Galiilaa keessa lohanii galuun namoota nagaa ajjeesuuf karoorsaa turan jechuun himan. Karoorri kun bara 2018 humna ittisaa Israa'eliif kan himame yoo ta'u, lafa jala boolla qotatanii daangaa Israa'el galuun namoota nagaa butanii ajjeesuuf karoorsaa turan jedha dubbi himaa waraana IDF. Humni ittisa biyyattii hulaa lafa jalaan qotamu akka cufee fi dhaabsisees himeeti jira. Ebla darbe keessa Ameerikaan ajajaa waraanaa amma ajjeefame Ibrahim Aqil akka barbaaddu ibsitee turte. Maqaa Taahisiin jedhamuunis ni beekama. Nama bakka inni jiru eenyummaa isaa eeree fi odeeffannoo kennuun akka to'atamu godheef maallaqa kennuuf qophii ta'uu Ameerikaan ibsitee turte. Bara 1980 keessa Aqil namoota haleellaa imbaasii Ameerikaa Beerut jiru irratti raawwate qindeessan keessaa tokko akka turetu dubbatama. Haleellichaan namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Hizbollaan qondaalli olaanaan isaa kun ajjeefamuu isaa miidiyaa hawaasaa isaa irratti mirkaneessuun gaggeessitoota jihaadistii gurguddoo keessaa tokkos jedheeti jira. Gareen Hizbollaa kun bara 1980 gara jalqabaa kan hundeeffame yoo ta'u, hordoftoota amantaa Islaamaa Shi'aadhaan hundeeffame. Biyyi Iraan Israa'eliin mormuuf jecha garee kana akka hundeessiteetu dubbatama. Achirraa jalqabee ammoo gareen kun mata dhukkubbii warra Israa'el. Yeroo gaarii.